እንዴት ነው ኒካ የሌላት ሴት ልጅ ደረቱ ላይ ለጥፎ የሚያሻሸው? ሚስትነቱን ረስቶ እናቱ እንዳትመስዩ አለች። በምን ተአምር? እሺ እንውጣው፣ ቤተሰብ ድንገት ይመጣብናል። ሰይድ አለኝ እኔ አረብ ማግባት ነው የምፈልገው አለ። ከዚህ በፊትም ለሱ በስነ ስርዓት ቤተሰብ ሰጥተውታል። akka jirtu daawwattootaaf kabajamtoota Oromaan akkuma viidiyoo irraa dhagaa turtan hayyuu Saidiif akka maatiin eebbisee kenne afaan haadha warraa Said irraa dhagaa jirtan jechuudha. Daawwattoota kiyya akkuma beekamu jechuudha Said hayyuu piraankii godhe sumii dhudde jedhanii piraankii nurratti dalagaa turuun ni yaadatama jechuudha. Viidiyoo isin biraan ga'uun kiyya yaadatama. Har'allee sababa piraankii sanii wal qabate jechuudha. Hincitiin jiru maali kan jedhu, hincitiin piraankii sanii kan jiru inni dhugaa maali kan jedhu isiniif qabadee dhufeetiin jira jechuudha. Haati manaa Said waan jettu jechuudha. Hanga tokko jechuudha waan irraa hubaddeef yaada waan natti fakkaate jechuudha. Anillee viidiyoo kanarratti yaada kennachuu waan barbaaduuf maaliif namni kun hiriyaa yookaan Saidanii nama baay'ee isa beeku jechuudha. So nama tokko gaafa inni karaa hin taane ka'ee hiriyyummaa jechuun gaafa namni tokko karaa badaa yookaan karaa isan baafnetti ka'ee bira dhaabbattee hamma dandeessu karaarratti deebisuuf yaaluun dirqama hiriyyummaati jechuudha. So anillee kanaaf dirqame jechuudha. Kanaaf waan ta'e hundaa walumaan ilaalla, walumaan yaadalle irratti kennataa deema. Namoonni chaanaalaa Oromaan ifaaraa taatalee subscribe godhaa, viidiyoo akkasumallee laayik godhuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Mee kallattii maan gara viidiyootti isin dabarsa jechuudha. Waan haati manaa Said jedhaa jirtu kana walumaan hanga tokko dhaggeeffanne jechuudha. Yaada kiyyanillee irratti kennadha. Isinillee yaada keessan gara kommentiitiin ibsatu hin dagatinaan isiniin jedha kara viidiyoo. ከልጅቷ ጋር ቀድመህ ኒካ አድርገሃል ወይስ አላደረግም? ወላሂ ኢሜልስ እንድትመልስልኝ ብቻ እንፈልግ። እውነት ከልጅቷ ጋር ኒካ ሳታረግ ነው አንተ እንደዛ የምትሆነው? አንድ ጓደኛዬ ምን እንዳለች ታውቃላችሁ? አንቺ ልጅ ላግባ ሲልሽ ይሻልሽው አለችኝ። ተማም ፈቀርሽለት፣ ጠይቂ ሲልሽ ጠየቅሽለት፣ በኋላ ሚስትነቱን ረስቶ እናቱ እንዳትመስዩ አለችኝ። እስኪ ሰይድ የሰራውን ቪዲዮ እዩት። እኔ እንኳን የማየት አቅም የለኝም። እስኪ እዚህ ላይ በትንሹ እንኳን እናንተ እዩት። እኔ እንኳን አላየውም፣ እናንተ እዩት። ካሜራ እኮ ይቀርጻል። እኔ ነው በእውነት ስለምንም አይጨንቀኝም። ያው ስላንተ ብቻ ነው የሚጨንቀኝ። ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬን ሳትወጂ አስጨከንኩሽ እንደገና ዙሪያዬ ጨልሟል። Egaan daawwattootaaf kabajamtoota akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan jechuudha. Viidiyoon dhugaa dubbatuuf akkuma kaalellee walumaan ilaalaa turre baay'ee jechuun ani waan biraa hin jedhu gara Saidillee hin dubbadhu, gara Sumayyallee dubbatuun barbaadu. Hundumti keessanuu naaf qixa. Dhugaa dubbatuuf silaa waa'een keessan kun osoma garumaa bareedan garuma nagaatiin jechuun walumaa isin hagalchu bichaan jedhaan waan biraa hin jedhu natti tolaa hin jiru viidiyoon dhugaa dubbatuuf. Har'a booda viidiyoo keessan irratti illee viidiyoo dhaabuu kiyya kan dhumaa ta'uu mala. Maybe as booda viidiyoo keessan irratti dalaguu dhabuutu malaa jechuudha. Maaliif jennaan viidiyoon gara gaariitti waan deemaa jiru natti hin fakkaatu. Maaliif wanti Saidillee yoo dhugaa lafarra jirtu jechuun mucattii tana maa fuudhaa miti nuti haa fuudhu sun fedha isaati dhimma yookaan waan nama biraa galchuu miti. Garuu bultii isaa kan durii yookaan haadha manaa isaa Sumayyaa akka jedhaa jirtutti waan biraati. Akkasumallee akka quban qabne dubbataa jirti. Dabalataanii piraankiin maan jedhamu sunuyyuu akka hin jirretti dubbataa jirti. Mucayyoollee akka duraan gandi kenneefitti kan isiin dubbataa jirtu jechuudha. Akkuma afaan isarrallee kana durallee dhagaa turre jechuudha. Mucayyoo kana duraanillee akka maatiin kenneefitti dubbataa jiran. Garuu waan dhugaa dubbatuuf Sumayyaan baay'ee nama rarte. Intalti dhalaa akkanatti hafuura dheeraa kana baafatuuf baay'ee namatti ulfaata. Akkasumallee mucayyoon tuni dhugaa intala baay'ee safuu qabeetti intalaati, simboo qabeetti intalaati. Maaliif yeroon jedhu
kanuma isaan jechuun viidiyoon akka sanii sun hin malle ture dhugaa namni bultii qabu Saidilleen gaarii hin goone tokkoffaa biraan kimman sunuyyuu gaarii miti jennee sanirra deddeebinee dubbatu hin barbaannu bira darbine garuu ammallee viidiyoon akalee isaa waraaban suni xiqqisho jechuun hanga tokko inuma ulfaata ture haa ta'u isin sanuma hundaa'u dhiistee waan isin dubbataa jirtu yookaan haati manaa Saidamma Sumayyaa waan isin dubbataa jirtu jechuun waanuma dhugaati ilmi dhiiraa tokko akka shari'aa musliimatti illee amantaa musliimatti illee jechuudha intala shamaraa takka itti dhiyaatuuf nikaa dirqama nikaa godhatuu qaba harkaan qabatuun haraami jechuudha. Wanti isin jettellee waan dhugaatii dhugumaan nikaa godhatte moo nikaa hin godhanne waan jedhamu jechuudha akka adda baasuuf barbaaddeetiin fakkaatte Sumayyalleen walumaa galatti ani gara kiyyaan dhaamsan barbaadu Sumayyaattilleen akkuma hanga amma dura guyyaa 2-3 darban kana hundaa obsa qabaattee akkasumallee haala amara gaariin waan gaarii dubbataa turte ammallee waan hin siidhaamu viidiyoo kana keessatti jechuudha waa hedduu wanni ati dubbattee waa'ee komantii namaatii fi waa'ee argitee jecha namaallee jecha namaatiin bultiin keessan waa tokkollee akka hin tuqamnee fi komantii namaa akka bultii keessan keessa hin galchine asumaan isin dhaamuu barbaada warri komantii akkasumallee oduu namaa bultii namaa diiguu fi nama wal jaalatu adda baasuu malee jechuudha walitti namni oduu namaati walitti nama dhiyeessu hin jiru yeroo ammaa kana jechuudha oduun namaa addumaan nama diigaa jechuudha kanaafuu Saidilleen obboleessa kiyya qaalii akkasumallee saahiba kiyya qaalii karaan amma irra jirtu daandiin amma irra jirtu kuni ani akka kiyyatti xiqqisho haadha manaa kanalleef xiqqoo osoo yaaddee baay'ee gaariidha jedhee yaada maaliif qalbii ishee eeguun baay'ee murteessaadha fuudhuu fi fuudhuu dhabuun sun mirga keeti mucayyoon moo qalbii isii cabxee bakkatti deebisuu nulleen kanuma iyyaa turre garuu suni bakkatti deebisuu silaan viidiyoon kalee gadhiista sanirratti xiqqoo iddoon isin wal hammattan suni fuula keessanirraa waan biraatti kan mul'ataa jiru akkasumallee piraanki jechaa turame piraankiin sun immoo fuula keessanirraa mul'ataa gatii hin jirreef namoonni baay'eellee waan biraa keessa galaa jiranii Sumayyalleen viidiyoon kun akka waan biratti harkisaa jirtuu fi kana isirraa argaa jirra jechuudha so silaan garuma nagaatiin waan kana osoo gara miidiyaa fiduu baataniituma yookaan hammeenya keessan an walumaa galatti waan isiniin jedhuu barbaadu hammeenya keessan yookaan oduu hamtuu rabbi miidiyaa kanarratti nutti hin fidinii bichan isiniif kadhaani maaliif bultii nagaa jiraataa turtanii dhugaa dubbatuuf Saidoon nama miskiina baay'ee Sumayyaalleen akkasuma nama miskiina nama amala qabeessa isaan hundinuu jechuudha nama haala nagaatiin bultii dhugaa waliin jiraataa ture ani beeka haa ta'u oduun qilleessi kuni ani rabbi isin hedduun baasinii qofan isinii kadhaa mee daawwattoota kiyyaa viidiyoo hanga tokko isin daawwachiise walitti deebine jechuudha. አንተ የማግባት ፍላጎት ካለ ከወደድካት እኔ ምን አገባኝ አልኩት አግባት ችግር የለብኝም ሰይድ ተወዳታለህ ወይስ አትወዳትም አልኩት ተባው ልጅቷ መርዝ ጠጣች ምናምን የሚለውን በጎን አድርገውና ትተው እሱን ትተው አንተ ልጅቷን ትፈልጋታለህ ወይስ አትፈልጋትም እንዴ እኔማ አንቺ እንዴት ነው የምታስቢው እኔማ እንዴት ነው የምወዳት እኔማ አልፈልጋትም እሷን እኮ እሷ መርዝ ስለጠጣች ምናምን በጣም ነው ያሳዘነችኝ ምናምን አለ ቪዲዮውን እኮ ስታውት እሷ አይደለች መርዝ የጠጣች የፈለገችው የሚመስለው እሱ እኮ ነው የሚመስለው ልክ ምንም በቃ ሲፈጠር ባለ ትዳርም አይመስልም ቪዲዮውን ነው እስኪ dhugaa dubbatuuf viidiyoon kalee gadi dhiifamee akkuma Sumayyaan jedhaa jirtutti jechuudha nama dawaa dhugallee jechuun guyyaa darbee akka hospitaala jirtu mana yaalaa akka jirtu namoo argee ture viidiyoo kalee irratti namoonni baay'een jechuudha komantii nama baay'ee jalallee akkasumallee viidiyoo isaan gadhiisan jalatti illee komantii baay'eelleen dubbise namoonni baay'ee yaada kan kaasan mucayyoo matanaa tan dawaa dhudde waan jedhamu namoonni baay'een kana jechuudha yaadni nama baay'ee kana haa ta'u Sumayyalleen akka jedhaa jirtutti kanuma dabalata isheen duraanillee Saidoon nama birallee akka itti fuudhuuf yookaan fuudhii yoo siif taate fuudhii ani maaltu na galchi jechaanii turte jechuudha afaan isirrallee dhagayaa jirtan jechuudha daawwattoota kiyyaa dabalataanis isima tanaayyuu yoo siif taate yookaan ofii keetii jaallatti fuudhe akkasumallee dawuma an fakkeenyaaf amma mucayyoon tun dawaa dhuddee jirti ishee tana ni jaallata Saidoo kan dawaa kopumatti achi kaayiti isii tana ni jaallata jettee gaafatuun kunuu jechuudha waan tokko beekumsa jechuudha kunuu maaliif yoo kan jaallattu ta'e jechuun gaa yaada namaa kana barachi ilaalanii yookaan yaada namaa kana duuba waan jiraanii argina jechuudha Sumayyaan amma yaadni isii
waa'ee dawaa kana irraa achi kaa'e jechuun fakkeenyaaf viidiyoon isaa gadhiisan irratti dhuguma miciyyoon nama dawaa dhugee miti yoo dawaa jaalalaa dhugde malee nama dawaa dhugee hin fakkaattu dhugaadha kun dhugaa dubbatuuf jechuudha nama dawaa dhuge tasumallee hin fakkaattu jechuudha sigalee kanarratti hundaa'uun Sumayyaa yaada kana burkisiisuun Saidoo micayyoo tana dhugumatti waa'ee dawaa achi kaa'e ni jaallattamu hin jaallattu jettee gaafatuun isii waan dhugaati maaliif Saidolleen abbaa ilmaan isiiti bultii isiiti gaafatuu mirga qabdi gaafatuun isii waan dhugaati jechuu kiyya kana jechuun waan tokko fakkeenyaaf yoo inni kan jaallatu yookaan dawaan achittuu kan jaallatu ta'e yookaan piraankillee kan godhamu ta'e dhugaa akka itti mu barbaaddeeti yeroo haa ta'u waan waliin jedhan isaantu beeka Saidoon immoo asirratti viidiyoon kalee dalagame nulleen kolfaan irra darbine viidiyoo sanaan baay'een kolfee irra darbee maaliif kalimaa yeroo san incitii wayiitu jira incitii san immoo amman dubbaddo jedheen ture jechuudha wanti achirratti naaf galanii dubbiin kun akka piraankii ta'ee fi yookaan wanti kun akka waan piraankii ta'e dhugaa hanga tokko jechuudha irraa yaanni waan irraa viidiyoo kalirraa waan hubadheen qaba jechuudha wanti kun garuma piraankiitti wayi nu geessa waan jedhuutu na keessa dhufee jechuudha dabalataan immoo tu amma immoo wanti kun garama bultii isaanii keessattuu waa uumuutti deemaa waan jiru natti fakkaatani hundumaafuu rabbi nagaa godhu Saidoon yoo viidiyoon kiyya kan sibira geessu ta'e saahiba kiyya waan namni fakkeenyaaf oduu namni gamaan gamanaa oofuuf akkasumallee waan olola deemu hundaayyuu jechuudha osoo achumatti dhiifte mucayyoon eega fayyitee fayyaa ofitti deebitee qalbii oo dhugaan dawaa dhuddee yookaan piraankii ta'uu baattee dhugumaan dawaa dhuddee akkas taatu taate eega fayyaa ofitti deebitee osoo bultii ofitti deebi'ee ilmaan kan kee guddifattee ani baay'ee natti tola maaliif yeroo ammaa kana namni fira fakkaatee yookaan nama si jaalatu fakkaatee si seenuu malaa bultii tantee bareedduu jiraattu silaaquutu malaa jechuudha kanammoo namni qaruuxee ta'e ofirraa arguutu gaariidha jechuudha Saidoon qaruuxee miti jechuu kiyyaa miti kana jechuun akkasitti nan fudhatina Saidoon dhugaa dubbatuuf nama baay'ee qaruuxeedha akkasumallee nama dubbiillee jala galtuu miti nama beekaadha bultii bareedduu bultii mi'ootu damarra mi'ootu jiraataa jiranii akkasumallee haati manaa isallee akkuma argitan kana baay'ee nama miskiina jechuudha hanga ammatti wanni isiin dubbataa jirtu waan tokko waan safuu cabsaa miti akkasumallee waan abbaa manaa isillee mufachiisati miti waanuma dhugaatii fi aadaa fi safuu eeggati kan isiin dubbataa jirtu so otoo gara bultii ufiitti eega miciyyoon tun fayyite jechuun qilleessi wayii gamaan gamanaa bubbisuun wayii namatti fida waan ta'eef otoma gara bultii keetii deebite yookaan ani kanuman siif dhaama saahiba kiyya Saidoo kanuman siif dhaama jechuu kiyyaa waan jira hundumaayyuu jechuudha bal'inaammee gara keessalleetiin kan waliin dubbannu ta'a jechuudha anis waan dhagee daawwattoota kiyya waan irraa arge mee gara keessaniin fida kanaafuu Saidoolleen viidiyoo kalee gadhiisan irratti piraankii dabalatee badii lammaffaa kaleen dalagan suni akka amantaa musliimatti illee waan hin eeyyamamne jechuu barbaadeeti akkasumallee haadha manaa isallee akkuma argitan baay'ee mufachiisee jira viidiyoo suni so waanuma hundaafuyyuu yoo piraankii illee ta'ee piraankiin akkasii silaa otoo hafellee ani baay'ee natti tola jeettiin amana hundumaafuu mee waan isin jettullee ni dhaggeeffanna waan tokko tokko keessaanillee yaada kiyya irratti kennadha isinillee yaada keessan irratti kennata irra darbuu ni dandeessanii isin jedha daawwattoota kiyya viidiyoo laayik godhuu hin dagatinaa yaada qabdan komentii jalatti barreessan isin jedha guutuu viidiyoo kana yoo barbaadan Sumayyaa tuubii irratti hidhattanii daawwatuu ni dandeessanii isin jedha daawwattoota kiyya እኔ እንደው ማየትም አልፈለኩም ነበር ቪዲዮውን ያዩ ሰዎች ግን እየደወሉልኝ ሱመያ እንዴ ምን አይነት ጅልነት ነው ጓደኞች ራሱ ማለት ነው አንቺ ሞኝ ነሽ እንዴ እንዴት ነው ኒካ የሌላትን ሴት ሰይድ የሚያቅፈው በተለይ በአካል የሚያውቁት ማለት ነው እዚህ ሰናደ የሚያውቁት ሰዎች ማለት ነው እየደወሉልኝ እንዴ ሱመያ ሞኝ ነሽ እንዴ እንዴት ነው ሰይድ እዚህ ሰው ሰላም አትባባሉ ምናምን የሚለው ሰውዬ ደረቱ ላይ ሴት ለጥፎ ሚዲያ ላይ የሚያወጣው ስታስቡ ያላገባት ይመስልሻል አውቀሽ መጃጃል ፈልገሽ ነው አውቀሽ አምነሽ እውነት ነው ብለሽ ግን ራሽና ለማሳመን ፈልገሽ ከሆነ ተጃጃየኛ ግን እኔ እናልመክርሽም ሰይድ የእውነት ነው ያገባብሽ እመኝ
Ani gaafuma dubbiin tun jechuudha gara miidiyaatti gadi baatuyyuu wanti kun akka piraankii yookaan akka waan sobaa ta'e jechuudha naaf gale jechuudha jechuun afaanumaan haa dubbannu malee dhugaa dubbatuu fi akka piraankii ta'e sirriitti naa galee jira jechuudha waan fedhallee utaanan jechuudha namni waan fakkeenyaaf rakkoon akkanaa yoo uumamte viidiyoon sun waraabamee gadi dhiifamuu hin qabu ture viidiyoo rakkoo qabu ni beeka Saiduu sirriitti beeka waan miira keessa galchuu fi waan hordoftoota itti muufachisu sirriitti adda baasee beeka dabalata taani guyyaa kaleessa amma gaafa mana hayyuu fa'aa taanii kaameraa waraabanii kaameraan sun fakkeenyaaf mana namaa fakkeenyaaf namni kun intala isaa namni akkas godhee eenyutu mana seense namni mana seenseessu hin jiru jechuudha dabalataan kaameraan waraabamaa ture jechuudha viidiyoo dhuma irratti illee waan ta'e argitanii jirtanii dabalataan kan amma hayyuun jedhaa jirtulleen jechuun wanni aan sodaaraa jirulleen kanuma jechuudha kanuma keessa jechuudha osuma piraankii jedhanu piraankii kana keessa qilleensi nama gidduu seenutu mala namoonni fakkeenyaaf waan akkana kana dawwalanii akkana namni fakkeenyaaf qaaman isa beekuu fi isii beekullee Said akka fuudhee akka dhugaatti fuudhetti yeroo itti man jechuudha isiin dhalaadha dhugaadha miira biraa keessa galuu dandeessi so wanti kun dhugumaan dhugaa dubbatuu fi waan gaariillee natti hin fakkaatu akka kiyyatti jechuudha dabalataan Said yoo dhugumaan ani waan akkana kana keessallee ni bu'a jedhellee hin yaadu Said yoo ta'ellee waan akkana kana keessa ni bu'a jedhee hin yaadu akkuma isiin afaan isiitiin jedhaa jirtu akkuma kana duraa sanitti yoo dandama ta'e nama isii gaafatee eeyyama saniin yoo fuudha ta'ellee fuudhu malee akkanatti waan hin taane keessallee ni bu'a jedhellee hin yaadu osoo fuudhellee daayirektii nama fuudhee jedhee itti himu malee Said nama dhossaan akkanatti akka bashootti deebee dhossaan waa balleessuu fi dhossaan yookaan piraankiitiin waa ibsatuu miti jedheetiin amanaan kana isatti murteessu dhugaa dubbatuuf Said waan beekuuf tasumallee nama waan akkanaa kana dalagulle jedhellee hin yaadu jechuudha garuu namni amma hin beekamu jechuudha hin yaadullee ana jechuudha waan akkasiisanii so amma asirratti dhaamsa tokko ani waan hin Sumayyaa dhaamuu barbaadu jechuudha oduu namaatii fi waan namni sitti dabalee sitti himuu fi akkasumallee haasaa namni komantii siif barreessu ilaaltee waan namni bilbilaan dabalee sitti haasa'u ilaaltee bultii kan kee akka qilleessa ittiin hafarsinee mansiin jedha waan biraa waan tokkollee waan jedhu hin qabu qilleessa hamaa rabbi isinirraa haa qabu jechuudha yeroo ammaa kana qilleessi bubbisu nagaa miti jechuudha namni gamaa gamana fakkeenyaaf viidiyoon kun bakka baay'ee irratti faca'ee jira ka gaddiimu kan ol deemu viidiyoo makanaan arga jechuudha tiktaak irra dhaqa viidiyoo makana yuutuubni viidiyoo kana feesbuukni viidiyoo ma isaanii kana jechuudha so kanaaf gaarii miti wanni akkanaa kuni kanaafu jechuudha olola qilleessa waree yookaan qilleessa olola bubbisu kana akka gurraan hin dhaggeefne mansiin jedhaa ilmaan kee keessa rabbi urii si haa tursiisu akkasumallee abbaa manaa kan keessa idoon abboon manaa keetti teessayyuu kan akkasirraa dhaqnee abdiin qaba dabalataanis haalli yeroo nama haalli yeroo illee jijjiiruu miti Saidoon nama bultii ofii jaallatu akkasumallee nama ilmaan ofii jaallatu nama kabajaan nama waliin jiraatu so kanaafu waan akkanaa kanarraa oduu nama akkanaa kanarraa osoo gurra keessan cufattanii ani baay'ee naa gaariidha jedheetuman amana jechuudha gama kiyyaani kana fakkaata jechuudha daawwattoota kiyyaa viidiyoo isinitti hin dheeressu jechuudha viidiyoo biraa asumarratti dhaabuu kiyyaanii maaliif haalli deemu waan gaarii natti fakkaataa jiru hin jiru jechuudha kanaaf namoonni haaraa taatan subscribe godhaa yaada viidiyoo kanarraa isinitti mul'ate komentii jalatti naaf barreessu hin dagatinaan isinin jedha akkasumallee viidiyoo kana share waliif godhuu hin dagatinaa daawwattoota kiyya viidiyoon har'aaf qopheeffadhe xumuramee jira viidiyoo itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa